kana limitina fibse ifatina base chubu konduma anabise ikena. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota keenya, kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 kaasee kan inni isiniif darbu. Kanaaf warri har'a haaraa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Warri kanaan dura maatii taatanii jirtan har'allee baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha isiniinis. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa kan inni irratti isiniif darbu YouTube'dhaani. Chaanaal YouTube'ii Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irrattidha kan inni isiniif darbu. Kanaaf warri maatiin ta'in jirtan subscribe godhaati. Maatii ta'an isiniin jedha. Hundumaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf subscribe godhaa, comment, like, share walii godhaa, walii daddabarsaa. Sagantaan kun sagaleen Waaqayyoo qulqulluun kan inni irratti isiniif darbu chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel jedhu kanaanidha. Kanaaf isiniin darbiinan isiniin jedha. Har'a kutaa 33 kan nu jirru. Warri har'a haaraa dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii jalqabaa kaaftanii akkasiin hordoftan jaalala gooftaatiin isin gaafadhaa. Irra deebi'aatu episoodii 1 kaasaatii hordofaan isiniin jedha. Barumsa walitti fufinsaanii walii wajjin barannuu qabaannaa. Akkuma jalqabnee jirru iddoo dhaabne kaafnee torra kan nuti itti fufnu. Gara fuulduraatti panel discussion akkasumas faarfannaan garaagaraallee ammayyuu irratti gagadhiisuu jalqabneerra. Kana goona gara fuulduraatti sagantaan kun bal'ataa deemaa. Meeshaaleen gaafa isaan guutuutan bifa addaatiin itti fufna jedhee yaada gooftaan nu gargaara. Egaa har'a jalqabaa kaastanii amma xumuraatti akkasiin wajjin turtan jaalala gooftaan isin gaafadha. Ani ammallee obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Akkasumas kaameraa qabatee kan jiru obboleessa keenya Amaanu'eel Laabaa wajjin hin taane amma xumuraatti wajjin hin turra. Akkasumas namni yeroo hundumaa galateeffadhu. Giraafiksii isaa hojjechuudhaan yeroo hundumaa nan dadhabetuun jedhiin torbaniin na wajjiniin gatii kan baasu obboleessa keenya Yoonaas Getaachoo. Waaqayyo isaa eebbisu. Burqaa giraafiksii kan jedhamudha kan inni qabu. Isinillee itti fayyadamaan isiniin jedha. Guddaa eebbifamaa. Egaa akkuma kanaan dura goonu Waaqayyoon walii wajjin kadhanneetu sagantaa keenyatti fufna. Bakka jirtanitti sakandii murtaa walii wajjin Waaqayyoon kadhanneetti fufna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Inni yeroo kana nuu laatte maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo si galateeffanna. Situu isaatii namaa kenna. Situu nama jaallatetti dubbata. Nutti dubbachuu nutti haasa'uu waan jaallatteef maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo egaa dubbii kee nu hubachiisi. Biyya garaagaraarra kan jiran haala garaagaraa keessa kan jiran dubbii kanaan tarkaanfiin isaanii haa dabalu. Isa kanaan kan mormu hafuurri hamaan bakka jirutti maqaa Yesuusiin kan rukutameef kan hidhame haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuu ta'i maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Tole nama Waaqayyotti dubbate akkamiin beekna kan jedhu erga walii wajjin haasa'uutti kaanee turreerraa. Har'allee isumadha kan itti fufnu. Nama Waaqayyotti dubbate cubbuu balaaleffate yookaan immoo cubbuudha kan inni namni akka inni qalbii diddiirratuu fi lallabaa yookaan immoo cubbamaa bira hin darbu akka inni qalbii diddiirratu godha jennee Yohaannis Cuuphaan kan inni ittiin beekamu kanaanidha. Fakkeenya isaa godhanneetu kan nuyi barataa akka jirru warri kanaan dura hordofaa turtan isinii gala. Kanaaf waan isin ajaa'ibu Yohaannis Cuuphaan cubbamaa bira guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u bira hin darbu ture. Namni hundumtuu akka inni qalbii diddiirratu lallaba ture. Bara keenya kana keessa garuu faallaa ta'ee argina. Namoonni hin dheekkamanii. Tajaajiltoonni cubbamaadhaan qalbii diddiirradhu hin jedhanii. Qalbii diddiirrannaa dhumti barannitti hafe. Cubbuun waan eeyyamame barannitti fakkaate. Wangeelumti keenya cubbuu kana akka inni nuuf eeyyame wayiittiyyu kan wangeela kana haqaaqanii barsiisonni sobaa raajonni sobduun kan isaanii ittiin beekaman keessaa tokko kana cubbuu mararfachuu yookaan immoo cubbuu salphisanii yaaduu waan akkasii kanaan kan isaan beekamanii jennee walii wajjiniin ilaalaadha turre. Maaliif hin dheekkamanii? Bara kana keessaa sababa gaggeessitoonni, tajaajiltoonni
kan isaan nama cubbuu hojjetetti ittiin dheekkamne sababi isaa maalii isa jedhu qabxii tokko waliin ilaallee turre. Har'a isa lammaffaadha kan nu walii wajjin ilaallu. Kanaaf jalqabaa kaaftanii amma xumuraatti akka nu wajjin tuttan jaalala gooftaatiin ani isin gaafadha. Qabxii isa lammaffaa namoonni kan isaan dheekkamuu dhiisanii fi gatii baasuu waan hin barbaanneef. Tajaajiltoota, amantoota hundumti keenya bara kana keessa waliigallee biyyaa wajjin tokko taanee almost tokko taaneerra callisneedhuma jiraanna. Namatti hin buunu, namni tokko waa barbaade yoo inni godhe ittiin dubbannu maaliifidhaa gaafa jedhamu inni guddaan gatii baasuu hin barbaadu. Gatii nama baasisa waan ta'eef. Cubbamaa tokkotti gaafa cubbuusaa itti himtanii gammachuudhaan hin fudhatu. Dhiisii wanta kana dhiisii gaafa isin jettanii gammachuudhaan hin fudhatu. Nu mitiiti, nu warra foon uffata warra dadhaboo kana mitiiti. Gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu hin fudhanne. Gooftaan Yesuus Kiristoos maaliif ajjeefame, maaliif fannifame yoo jettan cubbuu hojjeteetu hin ta'in, horii namarraa saameetu hin ta'in, namatti darbee utuu hin ta'in, waa nama harkaa fudhatee utuu hin ta'in, gara cubbuurraatii gara jireenyaatti, du'arraatii gara jireenyaatti cubbuu dhiisaa kun ta'uu hin qabu jennaan inni kun dubbii ta'etu cubbamoonni cubbuu isaaniirraa qalbii diddiirrachuurra ittuuyyuu Kiristoos Yesuusiin isa qulqulluu kanayyuu fannisanii jechuudha. Kanaaf wantuun hin beekuun nurra jiraatu. Tajaajiltoonni gooftaa tajaajilla erga jenne gooftaan keenya kun qulqulluudha. Namoota gara qulqullummaatti akka nuuf hinnuufidha kan nuun tajaajiltoota kan nu jedhamu. Kan nuun maqaa adda addaa warri qabdanis warri kennaa adda addaa qabdan sirriimatti warri kennaa adda addaa qabdan waan isin jala murtanii beekuun isinirra jiraatu. Raajiis ta'a, ergamaas ta'ii, wangeelaawii ta'ii, lallabaa wangeelaa, barsiisaa wangeelaa, kennoota adda addaa Hafuurri qulqulluun nuu kenne kana kun hundumtuu cubbamaan tokko cubbuu keessaatii gara qulqullummaatti, du'a keessaatii gara jireenyaatti akka inni dhufuuf kanaafidha kan inni nuu kenname, kan nu tajaajiluuf. Isa kana hin goonu taanaan nu tajaajilirra hin jirru. Gooftaanis nu beeku, tajaajila keenyas hin beeku gooftaan. Kana jala murtanii beekuutu isinirra jiraata. Jalqaba duraa kana murteeffattaniitu kan isin hojii Waaqayyoon hojjedhattanii baatan. Hojii Waaqayyoo hojjechuu duwwaa miti, kun dirqama kiristiyaana guutuudha. Namni Kiristoositti amane tokko cubbamaa argee jennaan cubbuu isaa itti himee akka inni irraa deebi'e gochuun isarra jiraata. Namni sun deebi'uudhaa baate inni nun galchu. Itti himnee dhiiga isaa ofii isaa irraati barbaadama. Yoo namni sun deebi'uudhaa baate. Yoo utuu nuun itti himiin cubbamaan sun ittiin du'e garuu nurraati kan inni barbaadamu. Isa kana torban darbee isinitti dubbadhe. Kanaaf beekuutu nurra jiraata. Namni tokko gaafa cubbuu isaa ittiin tan balleessaa isaa gaafa ittiin tan ilil jedhee isinirraan fudhatu. Kana beekuutu isinirra jiraata. Abbootiin keenya gootonni wangeelaa maa du'an, maa aarfaman, maaliif aarfaman? Sababi isaa tokkoof tokko cubbamaatti cubbuu isaa himan. Nama karaarraa kaatetti karaatti deebi'i jedha. Kana alawaa tokkoyyuu waan godhan hin qaban. Isa kana waan godhaniif aarfaman. Kanaafidha kan isaan aarsaman. Inni kaan nyaataa muraadhaan mormi isaanii citee, warri kaan zayitii keessatti gubatanii, warri kaan bineensaan nyaatamanii, warri kaan fannifamanii, bifa garagaraatiin bara nuu jirru kana keessa illee gatii guddaa baasanii, abbootumti keenyas yoo jiran gatii kan isaan baasanii fi waa biraa godhan miti. Cubbamaatti cubbuu isaa himan. Inni kun immoo dirqama keenya. Du'as yoo ta'e dhiisuu hin dandeenyu. Yoo nu jiraachises yoo nu ajjeeses hojiin wangeelaa jechuun isa kanadha. Malee cubbamaa wajjin walii galle haalota jiran hundumaa baraa wajjin wal fakkaanne maaltu nu rakkise jennee yoo dhiifne hojii wangeelaatti hin jirru jechuudha. Isa kana sodaadha. Inni guddaan, inni barate, inni hin baratiin amma bara kana keessa
cal jechuun daam dubbachuu dhiisuun akka beekumsaattidha kan inni ilaalamu. Akka jira miti akka nama ogeessa wayii tokkottidha kan inni ilaalamu. Inni kun fuula Waaqayyoo duratti gowwummaa keenya agarsiisa malee ogeessa ta'uu keenya nutti ogeessa ta'uu keenya nuuf hin ibsu yookaan immoo ulaagaa ogeessaa miti. Ulaagaan nama ogeessa tokkoo waan wangeelli kun jedhe hojiirra oolchuu. Inni immoo cubbamaatti akka nuun himnudha. Isa kanadhaan. Yohaannis Cuuphaanii gara Yohaannis Cuuphaatti gaafan isin deebisu Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 haga 14 akkasumas 18 hanga 20tti yoo ilaaltan isa kana in argattu. Kana malees gorsa garaagaraa isaaniif kennaa wangeela jaratti lallabee jedha Luqaas gaafa barreessu. Yohaannis Heroodis abbaa biyyaayyuu balleessaa isaatti mul'isee ifate. Kunis Heroodiyaas kan jedhamtu niitii obboleessa isaa Filiphos fuudhuu isaatii fi jallina inni raawwate hundumaatiifis ture. Heroodis garuu hammina isaa ittuma dabalee deebi'uu hin barbaanne jedha. Yohaannis Cuuphaan dargaggeessa reefuu waggaa 30 wayirra nama jiru. Isa dura abbootiin gurguddoon kan wangeela kana seera Musee sirriitti kan beekan, kan barsiisan, kan lallaban, warra akka Fariisotaa, warra akka barsiisota seeraa, Saaduqoota kan jedhaman bara sana keessa beektota macaafa qulqulluu kan jedhaman turaniiru bara sana keessa. Yohaannis Cuuphaan akka isaanii sana nama umurii dheeraa qabaatee waldaa keessatti tajaajila dheeraa nama qabu yookaan immoo ekspiriyaansii baay'ee nama qabu miti. Waan isin dhibu keessaa jarri cubbamaa ittiin bu'an kana godhi sana godhi ittiin hin jedhan. Waa tokkoyyuu hin jedhan. Callisaniitu ilaalu turan. Mucaan kun garuu dargaggeessi kun garuu gaafa ka'u nama gara isaa dhaqe hundumaa abbaa barbaade haa ta'u cubbamaadha taanaani ati cubbuu hojjettee ta deebi'uudhaa baattee jennaan jedheetu haasaa jalqaba. Qottoon muka jala kaa'amee jira isa ijaan godhanne muruudhaafidhaan muramuu fedhaa jirta jedheetu fuula namoota gara isaa dhaqan hundumaattu ijaa fi ijaan fuulaan itti dubbata ture. Malee akka jara sanaaf jarri sun hin dubbatan turan. Waa tokkoyyuu hin godhan turan. Uummata gara isaa dhaqan hundumaa raayyaatti isaa gara isaa dhaqan qaraxxoota bara sana keessa warra kiraayii sassaabdota warra jedhaman kana warra gara isaa dhaqan abbootii taayitaa abbootii qabeenyaa gara isaa dhaqan hundumaa yakka isaanii fuulatti hima ture. Isin ijoollee mar'ataa nana jedheetu fuula isaaniitti hima ture. Bira hin qabu ture itti hima ture. Heroodisa biyya isa bulchutti illee fuula ati maaliif akkas goota utuu biyya geggeessitu fakkeenya ta'uun ka'uutuu sirra jiraatu. Haadha manaa obboleessa keetii fudhattaa taayitaa waan qabaatteef waan aboo argatteef waan aboo qabaatteef akkas goota jedheetu itti dubbate. Anis inni keessaa Yohaannis Cuuphaan sababa kana Heroodis qalbii isaan diddiirranne sababa morma isaatii ciqtuu sababa haarfamuudhaaf kan isa godhe keessaa isa kana ture. Warri kaan garuu yeroo Heroodis fuudhu tarii isaaniitti iyyuu fuusisa taa'ee yaada. Akka yaadutti barreeffamee jiru yoo ta'e iyyuu. Jarri sun gooman baxeenaa callisanii dhiisan. Waa tokkoyyuu ittiin dubbatan turan. Callisanii dhiisan yeroo namichi kun kana godhu. Yeroo cubbamaan waan barbaade godhu isaan garaa isaaniitiif jiraatu umurii isaanii dheereffatanii biyya lafaa kanarratti umurii isaanii dheereffatanii waan isaan barbaachisu foon isaaniitiif waggaa 78 kan isaan fayyadu duwwaadhaa fi tajaajilu yookaan immoo jiraatu mana qulqullummaa dhaqu malee fedha Waaqayyoo tajaajila isa sirrii tajaajiluudhaan miti. Inni Waaqayyo biraa ergamee cubbamaa biraan darbu isinitti meera. Gatii isa baasises yoo gatii baasises gatii isa akka mormaa citu beeka ture Yohaannis Cuuphaan. Kana hundumaatuu beeku gatii kana kaffaleetu hojii Waaqayyoo hojjetee umurii isaa gabaabsee hojii Waaqayyoo garuu fiixaan baaseetu kan inni biyya lafaa kanarraa soqu. Isa kana inni sirri. Nama Waaqayyoo itti dubbateera jennu kan nuun ittiin adda baafannu isinitti meera. Cubbamaatti cubbuusaa hima. Yohaannis Cuuphaan cubbamaatti cubbuusaa hima. Haa guddatu, haa xiqqaatu, nama barates haa ta'u nama hin baratiin hunda isaanitti ijaa fi jattimeetu akkas ta'e. Warri bara kana jirru afaan keenya qabanneera.
Hattuun duuriyyee waan barbaadde gaafa isheen gootu, gaafa isheen biyya jeeqtu, gaafa isheen biyyatti balaa kana fakkaatu utuu inni itti dhufuu callisnee dhiibna. Utuu isaan hatanii, utuu isaan saamanii, utuu isaan nama karaarraa kaasanii gara Si'oolitti hoofanii callisnee dhiisne gaggeessitoonni, callisnee dhiifne tajaajiltoonni waa tokkoyyuu hin dubbannu. Sababa isaa maal gatii nu baasisa ka nama dhabna ka yoo isaanitti dubbanne nurratti ka'u, amma nama ajjeesuutti ga'u. Jarri kun qabeenya qabu, deeggartoota qabu, amma abbootii taayitaa of duukaa buusaniiru, waan hundumaa qabu. Sababa kana harki isaanii dheeraadha, amma lubbuu keenya ajjeesuutti ga'u waan ta'eef sababa kana maaltu nu rakkise gooftaa ko jennee dhiifna. Uummata of duukaa buufataniiru. Gaafa nun waa tokko jennu arrabsoon gubbaa sana arrabsoo duwwaa doorsisi waan meeqa tu isin irratti gadhiifama waan ta'eef sababa kana kanaafoo kanarra kana gatii baasuu korra calluma dee taa'uu naa wayya. Erga callisuu barbaaddanii iddoo sana gadhiisaati. Ani jaalala gooftaatiin kan isin gaafadhu, waldoota haadhoo keessa ispeeshaalii warri jirtan iddoo sana gadhiisaati. Nama biraa, Waaqayyo nama biraa akka inni iddoo buufatu hin kadhannaati nu gadhiisaasi. Dhugumaan isiniin jedha iddoo sana tu gadhiiftanii isinii wayya. Hojii Waaqayyo hojjetaan jirtan, hoolota Waaqayyo eegaan jirtan, tiksaan jirtan, jarri akka barbaadde gooti. Fooniin hafuuraan saamtee fixxeetti. Isinoo callistaniittu. Sabab isaa maaliif? Jiraachuun barbaada. Akkasiin jiraattee waggaa 70 biyya lafaa kanarra akkasiin jiraattee kun jireenya miti. Jiraattee darbuurra dhugaan siin jedha guyyaa sadii jara kana dura dhaabbattee oduute isa kana tajaajila. Isa kana fiixaan ba'u. Dhugaan isiniin jedha. Nan beeka. Doorsisi meeqaan meeqa gaafa nuun deebi'a jennu isa uummatarraa, jara warra sobdootarraa doorsisi meeqaan meeqa akka inni dhufu ootuma beeknuuti. Du'allee yoo ta'e tokko wanti nama sodaachisu hin jiru. Waaqayyoon wajjin hin jiru. Jara kana sodaachuun hin barbaachisu. Yohaannis jedheera. Faca'aniiru addunyaa kanarra, biyya lafaa kanarra faca'aniiru. Garuu jedheen jabaadhaa isin maal mo'attaniittu nuun jedhu. Amma barbaade yoo faca'an, amma barbaade yoo baay'atan jarri kun mo'amoodha. Kanaan duras isinitti beeku. Mo'amoodha jarri kun. Humna hin qaban. Yoo ajjeesan foon keenya ajjeesu malee lubbuu keenya ajjeesuu hin danda'an. Nuun jedheera gooftaan kakuu kanaa nuu galee. Inni iyyummaa kana ajjeesuu danda'an yoo isaanii fayyamame duwwaadha waa tokko fiduu hin danda'an. Isin gidduun deemaa oolaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Yeroon isaa geenyaan malee. Anis warri akka kootiis kun gidduma keessan deemaa oola. Waan tokko wanti dhufu hin jiru, waan fiddan hin qabdan. Sababa kana doorsisa keessaniif hojii wangeelaa karaatti hin hafu. Warri sodaattanii manatti galtanii akka hantuuta boolla keessatti galte hantuuta miti. Si wajjin Waaqayyotu jira gadi ba'i. Hattuun iyyuu duuriyyeen warri duuriyyee iyyuu chaanaalii isaaniitiin yeroo isaan gabbaanii addunyaa irratti miidiyaadhaan gaafa isaan hatan ati immoo dhugaa wangeelaa baattee mana keessatti dhokattee teessa bayi gadi. Yoo duute du'i. Dhugaan siin jedha jireenya bara baraa qabda. Badhaasa qabda yoo duute kana. Dhugumaan isiniin jedha. Anatu isiniin jedha tun ta'in wangeelli kun kanadha kan nu abboo. Isaan kana dura akka dhaabbattanii amantootaaf ifaa barreessu turan Phaawulos fa'a, Yihuudaan fa'a. Amantoonni jara kana dura dhaabbachuutu isinirra jiraata jedhanii amantoota iyyuu jajjabeessu turan. Har'a garuu tajaajilaa nu manatti gale sodaate. Maal diyaa jiran? Waaqayyoon wajjiniin jira. Waaqayyo sagalee isaa wajjiniin jira. Amma barbaadan deeggartoota yoo qabaatan Waaqayyo isaanii wajjiniin jiru. Amma barbaadan yoo baay'atan isaan kana mo'attaniittudha Yohaannis. Yohaannis dura boqonnaa 4 irraa ilaaluu dandeessu. Isaan kun mo'amoodha. Amma barbaadan yoo baay'atan mo'amoodha. Tokkittii koo kana sodaatu. Hin sodaatu. Hin sobanii garasii garanatti hintinii ta'uudha. Sodaatu. Waaqayyo isaanii wajjiniin jiru. Sodaattuudha jedhu. Hattuun sodaattuudha durumayyuu. Sobduun sodaattuudha durumayyuu. Hin sobu. Waa tokko hin taatan. Yoo taatanis immoo rakkina tokko hin qabu. Rakkina tokko hin qabu. Nurratti jalqaba miti aarfamuun wangeelaaf. Jabaadhaa. Isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kanaafi kan namoonni har'a sodaatanii gatii baasuu jibbaniitu. Gatii baasuu sodaatanii. Utuu gatii hin baasiin gatii hin argattan. Anaaf jettanii maatii keessa maal keessa warri dhiiftan dachaa dhibbaan jedheera gooftaan Yesuus Kiristoos. Utuu gatii hin baasiin gatiin eeggatiina. Gatii baasuun hojii wangeelaa keessaa
kiraateeriyaa yookaan immoo ulaagaa isaa hangafaati. Wangeelaaf gatiitu hin baasiin gatiin naa kaffalamattee yaadiin. Wangeelaaf gatii baafnaa Yesuus Kiristoos immoo gatii keenya nuu qopheessee nu eega du'a garasitti. Maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Hin sodaannu cubbamaan qalbii hadiddiirratu cubbamaatti cubbuusaa himna. Warri gola keessa dhodhokkattan gubbaadhaa kaastanii eedoo fisiidhaa kaaftanii amma goodaatti kan jirtan yeroo isinitti calluma jettan caaliin jedhiina. Warri beekumsaan na caaltanis warri umuriidhaan na caaltanis wangeela kana garuu hin caaltan. Wangeelli keenya kun akkasin sirrii hin taane isinitti himaa jira. Aanatu isinitti himaa jira miti. Kanaafan ija jabinaan dubbadhaan. Nami hundinuu qalbii hadiddiirratu du'a keessaa gara jireenyaatti haa deebi'u. Karaa isaa isa jallaarraatti gara karaa isa sirriitti haa deebi'u. Yesuus Kiristoos duwwaatu karaadha. Arrayyuu Yesuus Kiristoos dhugaadha. Arrayyuu Yesuus Kiristoostu jireenya. Arrayyuu kanaa ala wanti biraa tokko waa barbaaddan barachuu dhiiftanii pilaanetii biraarra yoo dhattanii barattan kanaa ala dhugaan hin jiru. Wangeela kanaa ala dhugaan hin jiru. Wangeela kanaa ala jirtu taanaan jireenya bara baraa argachuu hin dandeessan. Karaan keessan sirrii miti. Haa deebinu inni guddaan inni xiqqaanis warri hojii kanatti waamamne qalbii diddiirrannaa labsinu. Sabii keenya immoo cubbuu wajjin waliin bariina. Gara wangeela kanaatti deebi'aa qalbii diddiirradhaa. Sobdoonni beekaa isinirraa nyaachuuf jedhanii karaa mabadiisaa irratti isin jajjabeessu. Nu gaafa isin dheekkamnu isiniif jennee isin dheekkamnaa. Diinni keessan immoo nu isinitti fakkaata. Miti diinni keessan warra cubbuu keessatti isin jajjabeessanidha. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa. Sagantaa keenya torbee sattaanutti deebinee wal agarraa. Kun sagantaa birmadummaati. Sagantaa keessan. Egaa sagantaan birmadummaa YouTube chaanaalii Eliyaas Dabulaa Official Channel kan jiru irratti kan isiniif darbu. Subscribe godhaa warri subscribe hin goone comment share godhaa walii dabarsaa. Sagalee Waaqayyoo qulqulluun chaanaaliin irratti darbudha. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Egaa ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Dabulaa jalqabaa kaasee amma yoonaatti kan na wajjiniin ture obboleessa koo Amaanu'eel Dhaabaa kaameraa qabachuudhaan na wajjiniin tureera. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Akkasumas giraafiksiisaa hojjechuudhaan torbaniin yeroo hundumaa kan na waliin jiru obboleessa koo Yoonaas Getaachoo Burqaa Giraafiks guddaa eebbifama. Waaqayyo Gooftaan isinii wajjin haa ta'u. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Egaa jabaadhaa wal jajjabeessaa. Dhugichi birmaduu sin baasaa. Dhugichatti qabamaa jiraadhaa. Nagaa nagaatti nama torbanii nu haa godhu Gooftaan. Kana limitii naaf ibse ifatti na baasee cubbuu koondumaa naaf dhiise hiikee.